Egaa obboleessa koo har'ammoo waa tokko isiniif qooduun dhufee innis maalidha? Akkuma argaa jirtan niskifee warreen namni hin beekne hin jirtanii namoonni suusii niskifee qabdanii viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube egadhaa jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaa nama qeessiniif haa waayyetu. Egaa har'ammoo waa xiqqoo tokko isiniif qooduun dhufee anillee waanan irraa baradheedha. Yaa ta'u malee niskifeen fakkeenyaaf warreen tsoomtanii amma tsoomiin ortodoksiitti illee guyyaa birootii bakka tsoomii isiniin ga'ee isiniin jedhaa samarraanii akkasumas kaan warra musliimotaa illee tsoomiin ga'eetii jira. Yaa ta'u malee amma fakkeenyaaf yeroo tsoomtan kanatti ijoolleen keessattuu mana Madaami jirtan buna osoo kongumayyuu buna dhuguu baattanii gaariidha jedhee yaada warreen tsoomtan jechuudha. Warreen tsoomtan warreen tsoomnis garuu waan fayyaduu miti. Niskifeen kun wantoota namarraan ga'uu danda'an as keessattuu biyya Arabaa kana keessatti suusiisaa isa dhugu malee ol jedheetoo waa tokko hojjechuu hin danda'u. Ijoolleen jettan baay'eetu jira. Miilii darbeerree maxxanseen ture. Garuu wantoota isaa miidhaa bu'aa isaatirraa miidhaa isaatiitu si miidhuu danda'a. Kanaafiyyuu osoo irraa of eeggannoo gootanii isiniin jedhaa samarraanii dhugaa dubbachuu fi mucayyoo wayiitu jira. Beeruutii kan ishiin jirtu niskifee isaan yeroo baay'ee fayyadamu beektanii osoo midhaan hin nyaatin illee ni fayyadamu. Aannan hin jaalladhu jette isheen akkanumatti dhugdi jechuudha. Ganama isaan aannatti godhanii dhugu. Biyyaansi waan ta'e nyaatanii buskuut namna nyaatanii dhuguu isheenis immoo akkasumatti gurraachisaa san dhugdi jechuudha. Odumaan dhuguu suusiin ta'e jettee waa ta'u malee mucayyoon tun dhukkuba onnee yookiin immoo akkasuma laphee beektanii dadhabbii laphee namatti fida. Kanaaf waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa. Niskifeen baay'ee dhugaa dubbachuuf wantoonni buna qulqulluu osoo hin taane bunni qulqulluun bishaan yookiin nuti yeroo qallisanii danfisan bunni innuyyuu waan adda addaa nutti fiduu danda'anii beektu. Yaa ta'u malee immoo kuni furdaadha. Furdi isaanii furda ta'uma isaatiif wantoota adda addaa keemikaala wantoota of keessaa hin qabne hin jiru jechuudha. Kanaaf suusii namatti illee ta'a namallee miidhaa amma homaa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Ammaani ana homaa nan goone nama tokko amma fakkeenyaa fi homaas hin godhu booda garuu miidhaas itti fiduu danda'a. Gaafatti waan guddaa sirra ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu warreen akkanatti dhugdan warreen gurraachisaa dhugdan irraa of eeggannoo godhu. Aannan itti dabaltanii yoo fayyadamtanii bareedaadha. Aannan gimmaasha isaa gootanii fooluma isaatiif jechuun warreen suusii isaa hin dandeenyu jettan aannan baay'istanii isa immoo xiqqeessitanii foolumaaf itti gootanii akkasitti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf garaa duwwaatti immoo hin dhugina. Garaa duwwaatti dhaqeetti onnee yookiin immoo eenyurratti si maxxanaa isaan booda tiroon sun gaafa isaanuu gurraachisan ta'ee waan biraa isinitti fiduu danda'a. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif ijoolleen namoota baay'een isaan amma biyyoota Arabaa kanarraa laaltanii wantoota isaan fayyadaman kana dhugaa dubbachuu fi warreen buna amma fakkeenyaaf anillee dhugaan ture garuu immoo beektanii gaafaan buna san dhufee dhugee na dadhabsiisa. Maaliif buna isaanii immoo aannan hin jaalladhu akkasittiin dhugaa ture jechuudha. Kanaaf ergaan kana dhagee garuu nan dhiisee addaan kutee siruma dhugee hin beeku jechuudha niskifee. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Dhukkubi isaa hamaadha. Waan biraa namarraan ga'uu danda'a. Waan xiqqoo osoo hin taane beektanii homaa nan goone jettanii itti kuftanii dhuguurra aannan warreen aannan jaallattan aannan gimmaasha gootanii aannan sirriitti baay'istanii bishaan yoo hin taane aannaniin gaafa dhugdan amma ta'e gaariidha. Kanaafuu duwwaa isaa hin dhugina. Ijoollee baay'een suusiidhaaf jecha akkanumatti illee kan dhugdan hin jirtu. Aannan argachuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf biyya Arabaa keessa qarshii keessaniin illee bitattanii dhugaa dubbachuuf suusii isaa qabdu yoo ta'e aannan niskifee kana duwwaa isaa hin dhugina. Wantoota dhibee adda addaa namatti fiduu danda'a waan ta'eef. Dhugaadha. Niskifeen kun akkuma argitan buna qulqulluu maashinni akkana godhee miti. Waan adda addaatti dabaleeti wantoota akka wantoota hunda itti dabaleeti
inni kan suusii namatti fiduu jechuudha. Kanaafiyyuu wanti tokko suusii nama qabsiisa yoo ta'e wanti sun wanta adda addaa of keessaa waan qabuuf. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Baay'ee mati fuudha waan ta'eef suusii nama qabnaan immoo dhuguma nama dabbaraa riba namaan jedhaa gadi nama buuraa amma isa dhudee amma isa argatu jechuudha. Siigalee kanaafiyyuu waan akkasii kana barnoo intani isaa qabaatan suusii isaa qabaatan aannanii fayyadamaa malee akkanatti dhuginaa siniin jedha. Dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu waan akkasii siniin jedha obboleeyo tokko wanta biraa ijoollee baay'een waan hungoonii ana waggaa tokko hunduun dhugee Madaamiitti illee hin dhugdeen illee hin dhugaa waan hungoonii garuu oomas gochuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo of eeggannoo godhi baay'inaan hin dhugin har'a oomas itti fakkaachuu danda'a gaafa si qobe amma garuu waa tokko dursaniitirraa of eegu malee beektanii hanga namarra ga'utti eenyuun jedhanii hanga namarra ga'utti ilaalanii jechuudha. Waan tokko gaafa argitan dhugaa dubbachuuf amma beektanii waan tokko nan hojjedha amma waan jedhe waan sirriitti gadi fageenyaan ilaalu malee itti fayyadamu jechuudha. Anuma tokko yoo ta'e yookiin immoo waa biraa ta'uu danda'a sirriitti cheekii gootee itti fayyadamta. Siigalee malee namumti fayyadameef qofa fayyadamuu yoo taane namni sun waan taane yoo ta'e tarii turee waa biraas itti fiduu danda'a. Garuu immoo duwwaa isaa dhuguun gaarii miti. Ani kinoo isinitti hime dhugaa dubbachuuf waan ofii kiyyaaf argeef waan ta'eef. Kanaafiyyuu niskibee kanarraa of eeggannoo godhaa. Yeroo lammata hojjechuu kiyyaa komentii baay'een naa barraa'ee waan beeksanii yeroo sanitti isiniif hin deebisneef ana waan hangoonee waggaa tokkoon fayyadamee waan akkanatti fayyadamee duwwaa isaatan dhugaa ani aannan hin jaalladhu kan jedhu komentii waan akkasii argeetan ture jechuudha. Irra deebi'ee kanas isiniif hojjedhee fi namoota akkasiif akka fakkeenya ta'uuf har'a oomaas itti fakkaachuu danda'u. Tarii har'a oomaas itti hin fakkaatu garuu booda tiruu kee yookiin immoo somba muluu ishaffanaa jechuudha. Ishaffanuu jechuun hin gurraachicha. Maaliif waan biraa weenyuun kun beektanii niskibeen kun akka ittiin gurraacha argitanii miti. Beektanii sirrii miti. Jammar antinisa ani aannan hin qabu ta'e dhugaa dubbachuuf sirrii miti. Bunumti biyya keenya keessatti qallisanii deebisan kun sirrii miti. Si dadhabsiisa dikkami dhukkuba laphee yookiin immoo wanti laphee nama dadhabsiisu wayii waan akkasii namatti fiduu danda'a. Namoota baay'een isaa maal qabaabseetan biyya keessatti namoota buna jaallatanidha. Bunni sun hin dadhabsiisa laphee nama dadhabsiisa. Kanaaf ho'aa waan ta'eef yeroo baay'ee kana fayyadamu waan ta'eef intinisaa aannan hin qabu maal hin qabu kun yeroo baay'ee waan akkanaa kun yeroo sukkaara fa'aa waan akkasii kun sirrii miti. Isinii galee. Kanaafuu nuti ijoolleen biyya arbaa keessa jirtan immoo kanarraa of eeggannoo godhaa. Siniin jedha gisee ho'aa kana malee yaa'u biyya wanta ho'uyyuu nama barbaachisu gisee qorraa kana yoo ta'e malee baay'inaan nuyi wanta ho'aa fayyadamnu biyyi ho'umaa waan ta'eef ganama yoo ta'e akkasumas malee baay'ee rakkoodha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa siniin jedha obboleeyo tokko. Kana irra deebi'ee isiniif hojjedheef immoo komentii baay'ee waan naa barraa'ee fi waan akkasiiti. Ammas immoo lammata irra deebi'ee isiniif hojjedhee isiniin jechuu jaalladha. Of eeggannoo godhaa. Sirriitti miidhaa qaba isiniin jechuu